بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة المحمودة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتوتا كينيا بكم جرتنتي نجين ربي سنرت هاجراتو بقى ربين عمري كيسان قساتي sa'a kanaan isin eege faaruun ka rabbiiti. Mee nama isin biraa halkanii nama isin biraa guyyaa maraa dhaamsa gabaabaa fi wantoota muraasa tokko ka waliin laalluta. Rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam inna alladhii anzala addaa anzala shifaa, Rabbiin dhibdee buuse qoricha wajjuma buusa jedhan. Gaafa dhibdeen buute qorichi wajjumaan bu'a. Ka beekun beeka, ka wallaaluu wallaala. Dhukkubni qoricha hin qabne hin jiru. Yaalli hundi qoricha mataa isaa qaba. Kanaaf Rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam dhibdee buu wajji qorichi akka jiru nuu hakeekan nuu iman jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyyaa mee guyyaa irraa waa'ee silaa ruqyaa sharciyyaa jedhamu wantoota gabaabaa tokko jedhee yoo rabbi fedhemmoo waan silaa qabatamaan ta'e tokko isin garsiisa. Rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam hedduu dhukkuba gadaa isaa argame qorichatti akeekan, ka silaa achi duuba dhufullee qorichatti akeekan. Qur'aanni rabbi akka jirutti hundi qoricha. Yaalli bareedan kawaa hunda akeekiif tolu rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa qur'aana isaa keessatti nu akeeka waa hunda. Kanaaf dura dursee ganda duniyaa kana keessatti rabbiin waa lama xunda'eessee walqixa waa lama ardii tanarratti uume. Dhiira yoo jennu durba biratti uume. Dhabaa fi argata walitti uume, guyyaa halkan walitti uume. Waa hunda qindii godhee walitti uume rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa. Akkuma san dhukkubaa fi qorichallee wal bira uume rabbi. Ganda duniyaa kana ganda argataa fi dhaba, dhukkubaa fi fayyaa jireenya akkasii kanarratti uumame ganda duniyaa kan namni gaafa dhibdeen tokkotti argamte, dhukkubni tokko isatti argame, dhukkuba saniif rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa sababa akka nuti fudhannu nuu godhe malee ka nama fayyisu qoricha sanii miti. Rabbitu nama fayyisa, garuu sababa qoricha san fudhatuu nuu godhe. Musabbib al-asbaab, rabbii waa hundaaf sababa godhan, waa hundaaf sababa akka nuti goonu nuu godhe. Duroomsuun harka rabbii jira, garuu carraaqqata sababa nuu godhe. Daara baasuu rabbi harka isaa jira, garuu uffatuu sababa nuu godhe. Quubsuu harka rabbii jira, garuu nyaachuu sababa nuu godhe. Akkuma san fayyisuulleen harka rabbii jira, garuu akka nuti qoricha fudhannu sababa nuu godhe jechuudha. Dhukkuba ardii tanarratti argamu, dhukkuba hedduun namaa ittiin du'u. Rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam akkana jedhan: aktharu man yamuutu min ummatii ba'da qadaa'i illaahi wa qadari bil'ayn. Irra hedduun ummata kiyyaa erga qadaa fi qadara rabbiitii wanni inni ittiin dachii tanarraa duguugamu, wanni inni ittiin du'u,
wanni inni itti dachii tanarraa baduun ija tana jedhan ija budaati al'aynu haqqun ijjitun dhuguma jirti jedhan osoo wanni silaa qadaa fi qadara firrisee namatti dhufu taate ija tana jedha rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam ija budaati gadaa nabii kennaa tokkoo sahaabaa osoo inni shaawara dhiqataa jiru tokkorra ol tare ani qaama akkana bareedu takkaan argine jedhe qaama akkana bareedu takkaa inuun argine aguma xiqqaa jecha inni darbate san namni kun kufee lafatti kufee dhaye addirki yaa rasuulallah ebeluu san dhaqqabi ebeluu san dhaqqabi jedhanii rasuula rabbiitiin mee tokkoon keessan maal irratti wal ajjeesa jedha rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam booda eenyutti bir'attan nama akkana godhe jennaan ebeluu jedhan dhiqadhuufi jedhanii akkasitti namni suniin fayyee rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam ija budaatillee qorichatti nu akeekan addamul faasida akkuma san dhiiga badaa qaama namaa kana keessa jiru dhiiga qaama ilma namaa kana keessa jiru akka nuti kooban akka qaama kana keessaa kooban baasnu nu ajajan rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam umrii jiraatan keessatti yaala dhiiga baasuu yaala koobachuu kanallee nutti himanii turan alayhi salaatu wassalaam akkuma san tuqaa jinni namni yeroo hedduu yoo silaa ilma namaa kana jinniin tuttu maalitti yaadaa yeroo hedduu maalitti ilaala yoo ka jettan taate yaala kana osoo qur'aanan dura yaalle gara mana yaalaa marfetti takkii wantoota garagaratti fiiguu isa dirqamsiisa san booda yoo sanirraa dhabe gara qur'aanatti as deebi'a garuu wanni nu galuu qabu tokko akkuma ilmi namaa wal hassadu akkuma ilmi namaa wal waanyu jinniin illee ilma namaa waanyiti jedhan jinniin ilma namaa ni waanyiti yaala silaa jinniin tuqaa ilma namaa kana tuyxe rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam akkaataa nuti itti yaala kana geggeeffannu lafa nuu kaa'an turan alayhi salaatu wassalaam ilmi namaa kun jireenya jiraatu kana keessatti wantoota marfame hedduutu jira wantoota isa marse kan nuti silaa ijaan hin garre kayoo ijaan silaa rabbi nutti mul'ise dheessinee biraa baqatuu dandeenyu ka akkasii rabbi nu bira kaa'e garuu nurraa dhoysuun ni'ima rabbiiti ilmi namaa kun hundi shayxaana qaba ilmi namaa kun hundi jinnii qaba akkamitti nuti jireenya jiraannu kana hunda keessa shayxaana wajji akka deemaa jirru beeka saleentirra godhi jireenya jiraachaa jirru kana keessatti shayxaanaa fi jinniin akkanatti nu wajji deemti nama garii shayxaanni isaa huqqatee isa sodaataaf jecha shayxaana birootitti ebeluu zikriidhaan istighfaaran khayrii dalaguun akkana na huqqise jettee walitti lallabdi jinniin tun maaliin ofirraa dhorguu dandeetta ruqiyaa shari'aa kana waan walii galuu qabnu tokko hattan ilmi namaa kun yoo irriba ofii rafuu deemu shayxaanni sansalata itti hidhatu qaba ilma namaa kana sakaalli shayxaanni ilma namaa itti hidhu ka akkasii jira abi hureeran radiyallahu anhu ardaa gaafa tokko wakkalani rasuulullaahi bihifzi zakaati ramadaan
zakaa ramadaanaa midhaan sindee fi timira wantoota garagaraa walitti qaban eegi jedhaniin Abi Hurayran eegaa jira. Osoo Abi Hurayran midhaan zakaa eegaa jiru namni ani takka argeen bayne natti dhufe jedha Abi Hurayran. Natti dhufee midhaan kana hammaarrate harka isaa qabe. Yaaboo hin rakkadhe. Ilmootu natti beela'e. Manaa gandi beelatti jira hin qooqe. Hin rakkadhe gadi na furi jedhe. Abi Hurayran gadi lakkise. Guyyaa lammaffallee borumtalleen deebi'e. Midhaan Abi Hurayran eegumsaaf bira taa'aa jiru dhufee hammaarratutti seene ammallee harka qabe. Yaa boo rakkadhee nyaanni kaleessaa ani fudhadhe nan geenne ammallee jedhee rakkoo itti himate Abi Hurayran gadi lakkise. Yeroo sadaffallee borumtalleetti deebi'e. Abi Hurayran akkasuma harka qabe. Amma marroo taraa sadiinatti deebite. Hayyee. Taraa sadaffaa Abi Hurayran harka qabee amma rasuulatti si fidaa. Rasuula rabbiititti si fidu malee akkanatti gadi sin furu jedha Abi Hurayran. Yeroo kana mee waa si barsiisa. Mee gadi na furii. Waa si barsiisa. Mee gadi na furi jedhe. Abi Hurayran beekumsa baratu irratti futuna guddaa qaba. Maal hajamte jennaan aayata wahii si barsiisa. Kayoo ati saqaraate shayxaanni jinniin sittin dhiyaanne aayata akkasii maal na barsiista jennaan aayata al-kursii Allahu laa ilaaha illaa huwa al-hayyul qayyuum yoo ciisicha kee eddoo irriibaa kee geette yoo kana qaraate tiisaan rabbi biraa ta'e sirraa hin deemu rabbi si tiisa tiknanni rabbi sirraa hin deemu aayata kana qabadhu jedhe. Abi Hurayran dubbii kana qabatee dubbii kana fudhatee rasuula rabbiititti dhufe alayhi salaatu wassalaam. Yeroo kana rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam waan jedhe nama guyyaa sadi akkanatti si dubbise kana ni beeytaa jedhaniin hin beeku jedhe. Bar shayxaana guyyaa sadi akkanatti dubbiste inni in kijibe garuu dubbiin isaa dhugaadha jedhan. Inni kijibaadha dubbiin isaa sun dhuguma jedha rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam. Kanaaf aayatoota qur'aanaa keessa meerkurii qur'aanni rabbiif keessaa qabu keessa aayatal kursiidha jedhan. Meerkurii qur'aana rabbii kanzii warqii bareeda kayoo itti qabattee isa tolchite shayxaanni silaa sitti kutee dallawa kee seenuu hin dandeenye rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam akkanatti lafa nuu ka'an. Akkuma san yaala sharciyaa kasilaa qur'aana ruqiyaa bareedaa godhamuu qur'aana rabbii keessa rasuulli akeekii nuu godhan keessa irra guddaan suuraa faatihaati. Suuraan faatihaatuun suuraa aayatoota biroorraa wantoota hedduun gargar taatu. Suuraan faatihaatuun suuruma jalqaba qur'aana irra jirtu ta'uu wajjiin yaala bareeda qoricha bareeda of keessaa qabdi jedhan. Abbaan Sa'iidan al-Khudrii gaafa tokko sahaabota wajjiin fuunee imala wajji baane ganda tokko qubannee keessummooma barbaannee jennaan fa'aboo hin didan jedhe.